Hai kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota YouTube chaanalii koo jalatti kan argattan marti keessan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa godha galata waaqayyo isin biraas nagaa guutuu akka qabdanii abdii qaba. Har'a immoo viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Akkaataa itti sileesiin kun itti hojjetamu jechuudha. Sileesiitu hin taane silees በነቃነቅ ይባላል ማለት ነው። ሲሌክስ ነቃነቂidhaan akkamittiin hojjetama jedhamu isiniif qoodaa isiniin jedha. wantoonni na barbaachisanii kunooti qashxaa akkuma argitamu argaa jirtu jedhee yaada. kunoo qashxaadha. qashxaadha baay'ee afaan arabiffaa qashxaadha. kunoo lamaan qopheeffadhee jechuudha. kunooti lama qopheeffadhee kan jira. kan biraa immoo jibinni yookiin chiis jedhama maniidha ingiliffaa. innaa kana qopheeffadheen jira. walittan meeksi godhaa jechuudha. kanaaf kana walitti naqee waliin makaa jechuudha. naqaan immoo kunooti akkasitti muradheetan jira. akkasitti mureetan jira jechuudha. akkasitti mureen jira ammalan xabbasaa jechuudha. bakka viidiyoon akka hin dheerannetti bakka akkasittiin mana marakkisa jedhee hin yaadu. akkasittiin mureetan jira. እንደዚህ ሁኔታ አዘጋጅቼ ነቃነቀሙ እንደዚህ ከትፌ እና አንድ ላይ ይሄንን ሁለት ማንካ ጨምራለሁ። ሁለት ማንካ ጨምራለሁ። ይሄን ደግሞ ሁለቱን ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንትን ቃሽጣው ማለት ነው። ክሬም ሊፋንስ ክሬም jedhama. ፋንሳኒትን ሞ ቃሽጣ jedhama jechuudha. faana rabbifaati. እና kanaaf nafaana turaa isiniin jedha. ani sileesii isa kanan hojjedha jechuudha. sileesii tokkuman hojjedha. isin akka barbaaddeetti hojjechuu dandeessu isiniin jedha. nafaana bu'aa na takkaatalaa isiniin jedha. amma xabbisuudhaaf hin jedha jechuudha. kana filfila si'ootii xiqqootti nannaqaa isinitti argisiisa. nafaana bu'aa kun xabbisaatiin jira. amma zeetii xiqqoo isheetti cabsadha jechuudha. kanatti tuun baay'ee jechuudha. akka maxabashaatti qabaanneeti. nafaana bu'aan isiniin jedha. kan amma xinnoo isheetti naqaa jechuudha. irdii yookiin kurkum jedhama. xiqqoo ishee kalariidhaafi kanuma misil aswaatii xinnoo ishee እና haala kanaan bunni qabaan danda'u harka bitaadhaa hin hojjetaa bagiraa ይገኛል ማስቀል ይያለ እና እንደዚህ ጠብቁ ይላችኋለሁ። ተከታተሉ። nafaana bu'a haaluma kanaan kun xumuramee jira. irtaa aanna filfiluu nama salee filfil aswaat nama salee እና ይሄ በዚህ ሁኔታ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቡኒ አርጋችሁ ነው የምታወጡት እና ተከታተሉ። ይሄን ሲሌስ ደግሞ ማለት ነው። ይሄን ሲሌስ ዳርዳሩን እንቆርጣለን። እላችኋለሁ። ቡኬ ኢሳ kana ittiin muraa jechuudha. bukkee isaa roga afur qabamanii roga arfassaa kana bunni kana ittiin muraa jechuudha. akkasittiin nafaana bu'a. ilaalaan isiniin jedha. kan ammoo waliin ammakaa jechuudha. nafaana bu'a. kunoo haala kanaanii qodaa qopheeffadheetan jira. wanta itti naqu jechuudha. kun qodaa qopheeffadheen jira. qodaa kanatti walitti naqadheen meeksi yookiin waliin makuu danda'a isiniin jedha obboleewwan koo. kana keessatti hojjedha jechuudha. isa booda formii keessan galcha. haaluma kanaan nafaana bu'a.
haaluma kanaanii kanammoo maankaa lama itti naqadhaa jechuudha. Maankaa lama itti naqadhaa. Amma silkii koo lafa godhaa. Maankaa lama itti naqadheeni isaan booda waliin makaa jechuudha. Maaliif silkii qabeenaaf hin ta'u waan ta'eef jibinan baasaa jechuudha. Amma እና akka kanatti maanni silkii qabuun naaf jechuu dide. እና akkasittiin isin jedha. Sileessii kanammoo asirratti naqadheen mormuraa jechuudha. Akkasiniin jedha obboleewwani. Kunoo haaluma kanaanii sileessii muruudhaaf hin jedha. Kunoo haala kanaan bukkee isaa kana yookiin daaruun qorxaalloo ማለት ነው። ቆርጣለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄ ሲኒያን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ላይ ነው የምሰራው እላችኋለሁ። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። እና ነዲው ካብዋስን እንጀዳው በሌዋንኮ የኩኖ አከሰቲኒ ከነ ሙሩሙሩ አፈንጅላይ ቹለ ቡኬ ሳካና ነፋነ ቧ ይሄው በዚህ ሁኔታ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሲኒ ያላው ይደርድራለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። እንደዚህ እንትኑ ጅቡኑ እንዳይወጣ ከስር ስንቅ እንትን ስናረግ እንደዚህ አስተካክለን እናረጋለን ማለት ነው። ይሄ ክፍተት ስላለ ደግሞ ትንሽ ቆርጠን እዚህ ጋር ጎን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሙሉ እንደሆነ ማለት ነው። እና ከስቲኒ ቆጴሲታን ጅራ አፋን ለመጠይና ረክዜ ማኒ ጨጨብሳ መንጅራኔ ሰማሪ ፈቲ ኬሳ እና ከስኒን ጀዳን አፋነ ቧ አማ አስራ ደረደረዴን ወልት ዴቢናቲ መስቲን አፋነ ቧ እና እህቶቼ እንደዚህ ሁኔታ ይሄው ደርድሬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይሁት እና ከስቲኒ ቶራ ገልፈዴ ራ ደረደሪ ዮኪን ረነቄ ሆኖ ጦምራዴን ጅራ አማ ጅብነን አረከሰት ዲባይቹ ማሊፊ አከወል ቀበቱፍ ነፋነ ቦ ከስቲኒ ተቆጥቆ ዲባጀቹዳ kanatini waliin geggeessistanii akkanatti እንደዚህ ሁኔታ ማለት ነው። እንደዚህ ይቀባል። እዛ ማሊፍ አከወል ቀበቱፍ የቹዳ ጎን አንተ ደበሙ አከወል ቀበቱፍ አከ ገርገሪን ካኔ ወዲ የሮ ሁዳመኛታም akkasitti deetan jira. Ammoo naqaannaqee kanatti naqadhaa jechuudha. Kun haala kanaanii akkasitti narra keessatti naqadhee jechuudha. Isaan booda ammoo dhumaatti na duukaa bu'aa isinii akkatti waliin geggeessifannaa akkanatti. Waaf nyaata baay'ee namatti mi'aawudha. Waan baay'ee mi'aawudha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Annaa akkasittiin ilaalaa hojjedha. Ofii keessanii illee nyaadha. Isiniin jedha akkasitti haala kanaan xumuradheen jira. Amma immoo maaliin godhaa kana irra keessa kakaa'a jechuudha. Ammas immoo jechuudha. Akkasittiin irra naqadha ammas. Akkasitti irra naqadha. Isee bukkee kana antiniin jirummoo mureen xinnoo ishee akkuma silaatti bukkeetti antanii godha jechuudha. Kanatti hundisa akkasuma waliin geenye asiinisi haala kanaani nafaana bu'amu dhumaatti kunuu haala kanaan hunda isaa waliin gaadhiitan jira. Amma immoo jibinii isaa hafee jibiniif qaashisaa isa waliin makadhe sana amma immoo hunda isaa irra keessatti gadi naqaa jechuudha. Nafaana bu'a
silkii wajjin qabanii wanti gochuun baay'ee tokko nama hin tamacha'u namaaf hin ta'u jechuudha. Na kanaaf isiniin jedha na faana bu'aa. Amma immoo akkasittiin kana hunda isaarra keessatti naqadhaa jechuudha. Akka nu jalaa hin gubanneef illee kana anuma faana bu'aa amma dhumaatti. Haaluma kanaan obboleewwan koo xumuradhee tan jira kun maanni silkiin olii gadi na jalaa jejjedha. Kun haaluma kanaan xumuradhee tan jira. Haala kanaan hunda isaa jimnis hunda sitti naqee tan jira isiniin jedha. Kun haala kanaan amma immoo foronni keessan galchaa jechuudha. Na faana bu'a. Kun qopheeffadhe. Amma bishaatatti daqiiqaa muraasa booda daqiiqaa baay'ee hin turu jechuudha kana bisheessuudhaaf. Innaa baay'ee hin turu daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 5 caalmee hin fudhatu jechuudha. Maaliif baay'ee bishaachuu hin barbaachisu waanta ta'eef iyyuu na faana bu'aa hamma dhumaatti isiniin jedha. Innaa obboleewwan koo haaluma kanaan ilaalaa isiniin jedha. Kunoo ammallee xiqqoo jira. Ganaa bunni hin taane jechuudha. Ganaa bunni hin taane xiqqoo jira. Xiqqoo haayilii hin qabu intinichi. Kanaaf jedheen achi walitti butee innaa na faana bu'aa isiniin jedha. Bishaataa jira. Lakkaan bannee kunoo haaluma kanaanii xumureetan jira. Amma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti nagaan naannaa turaa isiniin jedha. Obboleewwan koo kabajamtootaaf dhaggeeffatoota koo kan taatan hamma yoonaatti kan jajjabeessaa jirtan nama guddaa isaa galatamu laayik sheer gochuun na bukkee dhaabbadha. Ammallee isiniin jedha guddaa galatoomaa. Amma xumureetan jira. Amma viidiyoo biraadhaan walitti deebinutti baay baay nagaadhaan naa turaa isiniin jedha. Kunoo haaluma kanaan keessaa baaseetan jira. Kunoo haala bareedaa ta'een bareedee ba'ee jira isiniin jedha. Baay baay guyyaa gaarii isiniif haa ta'u hunda keessanii fi nagaatti naaf oolaa.